fakkeenyaaf amma nama haga nama lama amma waan hin beekta amma nama ofirratti wanti jedhu yoo barbaachiseef malee nama haga kaan hin dhabamu beekta jechuun fakkeenyaaf amma nama tokko osoo keezii san jala nama deemu argatte nama afur kaan badeetti barbaaduun hin dhibu naannoo san keessa jechuudha. Bar waan guddaa miti saayinuma wanti jaanii nama tokkocha qofa barbaachisa immoo ka keezii san hordofu. Anama waan kana leef Oromoo cinqurra silama warra akkana jaat kun waan tilaalanii ijoollee keenya kabiyya faranjii jiran. Faranjii jaartii faranjii dullatti jaarsi irraa du'e wayii osoo na barbaadanii yaada qaba ammoo karaa garaa Oromoo letti. Sakurullah. Ajrii qaballee dhugaa keetti garuu tajaajila irraa du'e illee fuudhan. Yaa ajrillee qaba anillee dafee yoo dhaqe sitti ziina tayaa isileen dullatti waan taateef hin duutti qabeenyi isinatti hafaa. Ayi ati taphataa jirta garuu dhugaan akka biyya baqaa sanii baatu si hawwa. Maal gaara humna kiyyaa ol ta'e. Humna kiyyaa ol taate Ameerikaaf Kanaadaa maal gaara mangistii. Kanaadaa kan humna keetti ol hin taane simatuun fedhina I think. Tiisi mee wannaati. Qorsoo qamadii taane namni yoo akka nurraa namuma jabaa nu se'a. Koi wanti namoota beektaa dubartoota kana tokko qabsaa'anii waa'ee reeditiif umuseenaa sanfaaf. Umuseenaadha umufraa'oli. Dubbii fittee miraati dhiyoo dubbii dhiira goote. Maxxanaa samaanatti baay'ata gurbaan humna qabaana waraanaa dhufee soddallee soddaa jabaa bira jira. Wallahi dai namatu ajandaa kana jaalataa beektaa namni Oromoo kun. Ajandaa sana tarkaa bishaatti naqxee jaarsummalleef baay'ee wanti jetta beektaa dooktorummaa qofaa miti kabaratte. Oduu jaaladhee bakka oduu kanaan dhabamu. Wallahi dhugaa keeti. Si ka sponsora kana waan siin jedhu siireesii godhiiti. Nama tokko qofa akka siin jedhu ka jala sii deemoo jiraate fakkeenyaaf amma isteeta nama itti beeytoo jiraate nama kaan immoo ijoollee keessan dubbistee wanti hin jetta. Dhugaan immoo yoo waan san nama tokko argitu taate na beeksisi nama sii barbaadna rakkoon hin jiru. Nama kaan jechuu ka afran hafeesan. Tole ayyi. Eesh. Tole rakkoon qabu ayyi. Salontiin adeemsi kana maali kun wanti miiseejii Ooluu si deebisee lakkoofsa kee na ergisii dawwala. Lakkoofsa kee waaqa keessan si barreessa. Ayyi. Yoo rabbi taasise maaltu beeka ramadaana kana du'aa itti goonee yoo rabbi taasise. Rabbiin biraa kaluma. Rabbiin biraa kalu. Kairoo tana keessaa baafatu si hoyyaamu. Wallah amma biyya faranjii dhaqee diyaasbooraa ta'uu naa hoyi. Diyaasbooraa taatee taap gootaate asii achi argitee taap godhaa keettuun dhiiste. Akkas hoyi. Akkas hoyi inshaallah immoo kun. Ati hundaafuu achitti illee diyaasbooraa waa? Maal diyaasbooraa abbo? Dhumna biyya baqaa keessatti. Yaa wallah alhamdulillah gaaka kana yoo hin geenye jira haa ta'uti. Anyway, saati kana mee kana yaali ukasiin jiru kana bareeda. Hin dhabamu barati yoo atitu mala akka jette san irra kaayattee wanti hin jeen malee. Yaa anillee nama cinquun jaaladhu. Akka lallaalatti yaadannatti hin dhufne akkanumatti hojii. Amma bara osoo amma fakkeenyaaf namni amma keezii ala sii deemu sunu dhugaa dubbachuuf osoo wanti jedhee bara wanni guddaan wanti jedhu hin jiru fakkeenyaaf yoo si qofaaf ka guutamu taate doolaaruma 2,000 waa'uma. Jechuun sun waan guddaa miti namoonni kuwwan afaan immoo wanni kafalan hin jiru saayinuma sii godhan. Abshir bakka waliin dubbanna inshaallah. Yaa akkasii nagaan boli bakka bariitti na fakkaatee si bira hin bariinedha. Yaa bariitti ammarraa na deemneesh nagaan boli mangisti. Hin badineeshi. Wal barmoota gaarii anilleen ijoollee dhalootan arsiidha.
والبرموتا غاريغا والبرا بقى يرو برا ولا غير باي باي Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala Tsiggeen kan jedhamu jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa keessanii nagaa miti nagaa kooti galata rabbii. Egaan har'a jara kana lamaan qabadhee dhufeen jira jechuudha. Wanti nani qabadhee dhufeefis wayiif jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi ijoolleen kun jechuudha hedduu nama gammachiisanii. Rabbii isaan irratti yaa irraanfatu jedha hundi keessanu jedha hin callisinaati. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf rabbii isaan irratti haa irraanfatu jaalala kana dhugaa baay'ee nama gammachiisanii jechuudha. Ijoolleen kun akkuma beekamu onlaayiniidhaan wal jaalatanii egaa jaalalli onlaayiniidhaan wal jaalatanii hin mirkanaa kan jedhu ijoollee kanarratti hin arge jechuudha. Kanaafiyyuu waan baay'ee nama hawwatanii dhugaa akkuma argitan kunoo dhugaa laphee namaa basaqqa godhani miskiina. Innaa ba'uunas baay'ee tokkoon isaan jaalladheeni akkuma nani jaalladheen kan ammoo namoonni biraas jaallattu jedhee abdiin qaba. Kanaafiyyuu rabbi isaan wal bira isaan oolchee haa bulchuu. Ilmaan bareedduu ilmaan akka isaanii bareeddu ilmaan akka isaanii jaalala namaaf qabdu rabbi isaaniif haa kennu. Kanaafiyyuu ashittii fi eenyudha maqaan isaa Hamzaadhaayi. Maqaa isaa yoo beeku namticha akkasii maashaallah like. Keenyaaf nama haga nama lama amma waan beekta amma namoota nama ofirratti wanti jedhu yoo barbaachiseef malee nama haga kaan hin dhabamu beekta jechuun fakkeenyaaf amma nama tokko osoo keezii san jala nama deemu argatte nama afur kaan badeetti barbaaduun hin dhibu naannoo san keessa jechuudha. Bar waan guddaa miti saayinuma wanti jaanii nama tokkocha qofa barbaachisa ammoo ka keezii san hordofu. Anama waan kana leef Oromoo cinqurra silaama warri akkana jaat kun faanti ilaalanii ijoollee keenya kabiyya faranjii jiran. Faranjii jaartii dullatti jaarsi irraa du'e wayii osoo na barbaadanii yaada qaba ammoo karaa garaa Oromoo letti. Ajrii qaballee dhugaa keetti garuu tajaajila irraa du'e illee fuudhan. Yaa ajrillee qaba anillee dafee yoo dhaqe sitti diina tayaa. Isileen dullatti waan taateef hin duuti qabeenyi isinatti hafaa. Ati taphataa jirta garuu dhugaan akka biyya baqaasanii baatu si hawwa. Maal gaara humna kiyyaa ol ta'e. Humna kiyyaa ol taate Ameerikaaf Kanadaan maal gaara mangistii. Kanadaan kan humna keetti ol hin taane simatuun fedhina I think. Dhiisime mannaati. Qorsoo qamadii taane namni yoo akka nurraa namuma jabaa nu se'a. Koi wanti namoota beektaa dubartoota kana tokko qabsaa'anii waa'ee reeditiif umuseenaa sanfaaf. Umuseenaadha umufraa'oli. Dubbii fittee miraati dhiyoo dubbii dhiira goote. Maxxanaa samaanatti baay'ata gurbaan humna qabaana waraanaa dhufee soddallee soddaa jabaa bira jira. Wallahi dai namatu ajandaa kana jaalataa beektaa namni Oromoo kun. Ajandaa sana tarkaa bishaatti naqxee jaarsummalleef baay'ee wanti jetta beektaa doktorummaa qofaa miti kabaratte. Oduu jaaladhee bakka oduu kanaan dhabamu. Wallahi dhugaa keeti. Si ka sponsora kana waan siin jedhu siireesii godhiiti. Nama tokko qofa akka siin jedhu ka jala sii deemoo jiraate fakkeenyaaf amma isteeta namatti beeytoo jiraate nama kaan immoo ijoollee keessan dubbistee wantiin jetta. Dhugaan immoo yoo waan san nama tokko ka argitu taate na beeksisi nama sii barbaanna rakkoon hin jiru.
nama kaan jechuu ka afran hafeesan. Tole ayye. Esh. Tole rakkoon qabu ayye. Ayye. Salonti na deebisi kana maali kun wanti miseejin Wolo si deebisee lakkoofsa kee na ergisii dawwala. lakkoofsa kee waaqa keessan si barreessa. Ayye umri. Yoo rabbi taasise maaltu beeka ramadaana kana du'aa itti goonee yoo rabbi taasise. Rabbiin biraa kaluma. Rabbiin biraa kalu kaayiroo tana keessaa baafatu si hoyyaamu. Wallah amma biyya faranjii dhaqee diyaasbooraa ta'uu naa wayi. Diyaasbooraa taatee taap gootaate asii achi argitee taap godhaa ka'eettuun dhiiste. Akkas wayi. Akkas wayi inshaallah immoo kun. Ati hundaafuu achitti illee diyaasbooraa waa? Maal diyaasbooraa abbo? Dhumna biyya waaqaa keessatti. Yaa wallah alhamdulillah gaaka kana yoon geenye jira haa ta'uti. Anyway, saati kana mee kana yaali akkasiin jiru kana bareeda. Hin dhabamu baraati yoo atitu mala akka jette sanirra kaayattee wanti hin jeen malee. Yaa anillee nama cinquun jaaladhu. Akka lallaalatti yaadannatti hin dhufne akkanumatti ullee. Amma bara osoo amma fakkeenyaaf namni amma keezii ala sii deemu sunu dhugaa dubbachuuf osoo hin ta'e bara wanni guddaan hin ta'e hin jiru fakkeenyaaf yoo si qofaaf ka guutamu taate doolaaruma 2,000 waa'uma. Jechuun sun waan guddaa miti namoonni kuwwan afan immoo wanni kafalan hin jiru saa inuma sii godhan. Abshir bakka waliin dubbanna inshaallah. Akkasii nagaan boli bakka bariite na fakkaatee si bira bariinedha. Yaa bariite ammarraa na deemneesh nagaan boli mangisti. Hin badineeshi. Wal barmoota gaarii anilleen ijoollee dhalootan arsiidha. Wal barmoota gaarii gaa. Wal bira bakka. Yeroo biraa wal agarra. باي باي. في 2002 تقريبا في 2002 كانت تمتلك أكبر عدد من الخيل العربية الأصيلة تونس. الحين السعودية ما أخذتنها ما أخذ اللقب هذا. Set alarm for 10 o'clock. Why? We are already at 10 here in Sharjah. 10 past 10. أصلا كم سنة أعمل عمرة والحمد لله. الله يبارك. أخوي التيم 007 ما شاء الله عليك. يمكن مرات يعني تكون عندي خيل معروضة للبيع. للجمال او للقدره يعني بس اعرضن في السناب تبى الصدق يعني ما انزلن هني في تيك توك فضيفوني على سناب بارك الله فيكم الرابط بتحصلونه في البايو ما تسوي شيء لا انك تنسخ ولا تسوي كوبي ولا تسوي بيست ولا تكبتشر ولا محزرهم تضغط على اللينك هذا اللي هو الرابط يفتح لك البرنامج الاصفر اللي موجود على الموبايل عندك وتسوي اشتراك او تسوي اضافه اللي تعيبك. انت من وين سعيد يقول لي؟ انا من الامارات دولة الامارات العربية المتحدة. الامارة هي امارة الشارقة امارة الباسمة امارة ابونا سلطان. هاي الفرس ارجنتينية للقدرة طبعا. ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك. موجود جبار نعم تروم تركبه تعال صاحي ومعافى الحمد لله وحاطينه داخل ومتن بعد ما شاء الله لا قوة الا بالله. خذ عافية.